Abaa'ooni information mangistii makeessa abaa'oof kallaatameerutu jira. Dhaggeeffadhaa. Wallaggi dhume wallaggi buqqa'e wallaggi gubate jedhee abaa'oon humna qabu hundumasaa fuudhee gara wallagga hogganni deeme dirooniin irraa gadi xumuufi. Sinii galee siyaasa dirooniin irraa gadi ijoollee kana tumuufi. Amaarri faannoon makalaakaa federaal ummata wallaggaatti seente akkanatti goggubdee jechuudha. Dhugaa jiruutu jiru isin har'uma abaa'ummaa dhowwuu didee abaa'uun maal gocha abaa'oon eddee meeqatti cita abaa'oon shawaa keessa jira bal abaa'oon boorana jira bal harargee jiraam salaalee jiraam abaa'oon akkanaan utuu wal hubachaa deemne baay'ee bareedaadha utuu sirba ta'e sheer dhaabbadhaatiif laala waliin siyaasaadhaan wal mormuun normaal siyaasaadhaan wal mormuun isin dura dhaabbannaa nu dura dhaabbattanii siyaasaadhaan nu balleessuu barbaaddanii nuti isin balleessuudha barbaannaa garuu it's not about that amma it is about oromummaa oromoodha anis oromoodha atis oromoodha Shimallis Abiy Ahmed atis oromoodha oromoo jallaa anis oromoodha ummanni keenya bulee kiyya waca guyyaa lamaa aara guyyaa lamaa akkan taane ilma namaati ilma oromoodhaati waan fedhe haa ta'u eegaddu by the way when is new jara sana akkatti du'an odeessaan qaba jara isaa hin ajjeefne Amarra hin ajjeefne faannoon hin ajjeefne faannoon lafarraa xuruursaniiti waan citanii xiyyitiin qabneef xiyyitiin duraa dhumtee xiyyitii boodaatiin eeggalaafatan. Reeffa isaaniiti fuudhanii reeffa irratti dhiichisan malee ammallee Oromoo jiraa qabanii jiraa akkas hin goone. Odeessaan an qabuun isaan kana dubbachillee hin feesu hedduu nyaataniiti boodarra ifiif nyaatan malee jarri ajjeesee mataarraa murre isaanii reeffarraa mataa muran reeffarraa malee isaanii lubbuun jirurraa mataa murre kana simmuu qabadha. Kana maaliif hin jaa? Ilma namaa ajjeesanii reeffa gubbatti geeraru reeffi isaas du'e reeffi lubbuun qabu reeffi hin jiru. Garuu reeffa fuudhanii irratti dhiichisuun isaanii kun Oromoon an eenyu jettee akka if gaafattu keessattuu warri mootummaa tana deeggaru warreen mootummaa tanaa wajjin jiru warreen mootummaa tana hoogganaa jiru warreen maqaa PP maqaa Oppidoo qabatee mootummaa tanaa wajjin jiru isin eenyu nuti eenyu jaa'if gaafadhaa nuti maal bakka buuna maaliif jirra ummata kana akkamitti ummata kana bakka isin buuna jennee kana booda dubbachuu dandeenyaa ummata Oromoodhaa isin ummata Oromoodhaa akkamitti eessar dhaabbateetti bakka buunaa ummata kana itti odeessan Oppidoon waan kaniif gaafadhaa ummanni Oromoodhaa bal'aan qeeroo fi qarreen Oromiyaadhaa fincila eegaltee jirti. Amma dubbiin galteef akka mootummaa hin qabne akka ajjeechaan kara hundaanuu Oromoo yoo duute gammachuu Abiy Ahmed faadhaaf obleen kee dhaggeeffadhaa. Abiy Ahmed silaa akkaste sun Oromoo ta'uu baattee akkaste sun Amaara taate qaata huccuu gurraatti haatee paarlaamaa yaamee nyaq jee boo'ee huccuu gurraatti haate. Kanan amanaa Oppidiyoon hundi qaata silaa huccuu gurraatti haatee taaziyaa ulaa sun gubbaa dhaabbatte. Oppidiyoon xaqlaallaan silaa ka ajjeese Oromoo taate ka du'e Amaara taate silaa Oppidiyoon guutuun qaata huccuu gurraatti haatee kun maallaqaan kara Gondar kun huccuu gurraatti haatee taaziyaa miidiyaan Itoophiyaa silaa biiziidha deebi'ee maasii alaabaan Itoophiyaa gabbuutee guyyaa sadiif silaa ka du'e Amaara taate ka
خدوئتو أورمودا خأجيفميتو أورمودا خكستهيتو أورمودا خنافو أوبيدو خيسا هنگا أمان تنا نما هفورا باسنجر ميلا لا إلمان أورمودا بكا جرتن إفلالا أورمون بيا خيسا جرتن نوت إسنيف دبن نوت بيا رافا جر نوت إسنيف دبن كأجيفم إسن كهدم إسن كبوكو إسن كركتو إسن نوت إسنيف دبن نوت بيا ماجر أوبليك يجري أما درو دبتين تري أما سيدرو غافا هرر جرا منشاد أما غالا بهون دوركا يو منشاد أما غالا بات هدا أما ديدمي جي أبي أما برلما خيس دبتيات يالتو Do you guys remember? Yaaltu ankan أما سيدرو ناسي غافا منشاد أن مغالا بهون درا منشاد رايو خيتي منشاد Citana manna, muhammuranna, horiidhaaf baala guurraanii, mancaa haya qabadhaa mancaadhaan magaalaa bahuun garuu mancaadhaan magaalaa bahuun amata diidamsi seenii paarlaamaan Itoophiyaadhaa gaafa murteesse maaliif mancaa kana hiikuun dhufte? Beekadhaa qawwee hiikanii fixaniiti, meeshaa waraanaa hiikanii fixaniiti mancumaanuu magaalaa bahuun dhoowwaadha. Jala Amaaraatu su'aatee jarri kun mancaadhaan deemaa. warra kana akka mancaa kana oomishne akka mancaan magaalaan baane nurraa dhorkaa jedhanii paarlaamaan abiy dabarse. Gaafasiin yaa Oromoo tokkicha qabdu gurguradhuuti. Waan lubbuu teetiin eegdu, waan maatii keetiin eegdu bitiitii mana haadhu jee kan hin haasee ama saydur. Tokkicha qabdu gurguri. Tokkicha qabdu gurguri. Waan ilmaan keetiin eegdu, waan jaartiin eeggattu, waan maatii keetiin eegdu, waan qabeenya keetiin eegdu qabaadhu mana kaayadhu jeetiin amma dura amata sadi duraan haase. Jarri faannoo jedhan kun magaalaa Oromiyaadhaa hunda keessatti hojjaa jiran. Magaalaa Oromiyaadhaa hunda keessatti ifjaaree jiran. Magaalaa Dirree Dhawaa keessa abbootiin qabeenyaa Amaaraa waraana faannoo kana fiddeeti guyyaa bajaaj oofanii galgala tireeningi bulanii leenjii waraana bulanii mana keessa. Magaalaa hunda keessatti magaalaa Oromiyaadhaa hunda keessatti jarri kun qophaataa jiru. Garuu Oppidoon of jirti. Oppidoon diinni siidhaa Oromoodhaa. Oromoo irraa hiikuu, Oromoo gadha'uu, Oromoo jeessuu, Oromoo hidhuudhaan. They are too busy. They are busy. Oppidoon bishaan gartu. Waan isii keessatti ta'u jiru gartu. Maal booti isaan qeyroo Oromoo areenii, qeyroo Oromoo hidhuu, qeyroo Oromoo ajjeesuu hangana jeefne, hangana hiinee jirra. Garuu isaaniif qaa'uma isaanii keessatti boolli Oppidoodhaaf qotamaadhaa jirti. Jarri waraana leenjiseeti magaalaalee Oromiyaadhaa hunda keessatti waraanni faannoodhaa walgateeti. Leenjifamee qophaa'ee labsii eeggachaadhaa jiraa jechuudha. Labsii eeggachaadhaa jira. Jarri Oppidoodhaa dhaabbadhaatiif laalaa. Yoo dubbii ammaa tanaas akkuma kana duraa